jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii nagaa keenya galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechaa egaa samoonii kana sinirraa bannee babbannee turre sababni isaatis karaa deemetan jechuudha abbaan miliyoon manatti nagalchuu didee manumatti nagalchuu didee na ari'a jechuudha qaldii miti yoon kolfu kana qaldii fakkaachuu danda'a sababni isaatis nan ture nan bubbulee kanatti jechuudha kana fakkaata isiniin jecha baduu keenya dhiifama isiniin jecha mee amma gara abbaa miliyoonitti isin dabarsinaa nagaa isin gaafate waa'ee isin gaafii nu gaafattan irraa deebii waa xiqqoo isin ilaanna nu faana turtii taasisaa isiniin jedha. Eshi hordoftoota keenya akkam nagaa waltanii jirtu isiniin jechaanis yoo yaanni jiru samuuna dhuguma in baddee amma namatu nu araarse malee samuuna erga deemte amma torban guutteerti akka carraa kun sagantaa kanarratti argitanii hin beektasini amma kan namni erga wadhabee hin araaraman dee namni ajiraatu araarsanii kanaaf amma isa achumatti bira dabarreeti yoo yaada samuuna ishiis gaafii na gaafatanii jettee isinii dhiyeessina odoo jennu isinis dhiyeessuu hin dandeenye nus irratti hin argamne amma waan ishii gaafatamtu jira waan ishii gaafatasanii isinii ibsinaa jechuu barbaadeni. Egaa gaafinni kan nuuf dhiyaatu yeroo baay'ee waa'ee manaa kaartaa pilaaniiti. Kaartaa pilaaniin bahee jiramu manni kee kaartaa qabaayee kaarii meetirii 100 bituu ni danda'ama fakkeenyaaf mana wajjin haxiriin dhumatee manni dhumatee meeqan bitanii meeqan jiraayii nutti warreen jettaniis jirtu akkasumas immoo kaarii meetiriin 200 haxirii wajjin meeqa fixaa mana wajjin meeqa fixaa kana warroonni gaafii akkasii na gaafattantu jira jechuudha. Kanaaf ani immoo wantoota akkasii kana argitanii ofii kooti an dubartiidha gadi bahee wantoota akkanaa gaafachuu fi yeroo hin qabu jechuudha sinii galee kanaafuu hanga tokkoyyuu isatu irra odeeffannoo qaba mee ati odeeffannoo hin dhabduuti tarii nama waliin gaafa oolu namni waa'ee lafaa dudubbatu dhabamu kanaafuu jedhee tanan jechuudha. Mee innumti isinitti himu isarraa waan tokko dhaggeeffadhaatoo irra caalatti immootu gaafa lafa bitachuu barbaadan kana nama sirriitti keessa beeku akkasumas immoo namoota isinitti dhiyaatanii magaalaa keessa beekan jechuudha. Kaartaa pilaanii ammaaf hin galmoofne malee wanti nuti kaartaa pilaanii baafanne hin jiru jechuudha. Garuu dhufanii nuuf dhahaniiti jechuudha kan irratti ijaarame seeruma qabateeti jechuudha kan irratti ijaarame garuu immoo kaartaa pilaanii isin nama jettan kana irratti godhamne jechuudha. Walumaa galatti caraqaa jala jirra jechuudha. Nu qofa osoo hin ta'in naannoon keenya akkuma jiru nu caraqaa jala jira. Kanaafuu immoo isa kana mooyyuu galmoofne irraa jechuudha. Mana ijaarradhaati jettee too murteessite taanaan lafa erga bitattee kaartaa pilaanii kee hin galmooftaa jechuudha. Kana fakkaata ani waan hin beekurraa kana isinii himu inni mooyyuu waan beekurraa isiniif haa himu isiniin jedha turtii gaarii. Inni akkasuma amma namoonni lafa bittaa barbaadu jechuudha. Amma lafti amma kan masmaratti dhiyaatus karaatti dhiyaatus hin jira an karaa irra immoo xiqqoo fageenya qabus hin jira lafti akka lafaatiin gatiin maaliif wettan kaarii meetirii 200 amma naannoo 300 gahe 300 ta'a. Kanaafuu namoonni immoo kaarii meetira 100 meeqa fixaa namoonni jettan garuu kaarii meetira 100 hin gurguran hindeedha garuu abbichi gurguratuun gurgurata garuu immoo yoo ijaarrachuu edda abbichi bite sun hin rakkisa jechuudha. Maaliif kaartaa pilaaniin kaarii meetira 100 irratti hin qabu ni kaarii meetira 200 isaa yoo ta'e malee tokko irratti hin danda'amu jedha. Kanaaf akkuma sani amma naannoo kun jechuudha kaartaa pilaaniin galmaa'ee jira amma galmaa'ee too amma inni gibira deebu gibira wajjin jedhee kanaa kaartaa pilaanii isaa man kennama. Kanaafuu amma naannoonni kun haaraa waan ta'eef hunduu akka jiruun galmeerra jiru amma kaartaa pilaanii hundaafuu ganaa kennu hedduu asirratti hin jedha. Kanaafuu namoonni akkasii kun akkuma amma hoo bitachuu barbaadan namoota magaalaa jechuudha warra jiraataasi udii keessa olee santu bareeda maaliif waan naannawa kana waan naannoo kun itti jiru maal akka ta'e maal akka qabu isaantu beeka jechuudha. Namoota fi nama bira godhanii fidde hin ta'u namni jiraate waan baay'een nama dhibaa
Kanaaf iddoo akkas godhuu barbaaddanii bareedaa jechuu barbaadeen ani gama kootiin. Xumurtee sirriitti fagooteeti. Fakkeenyaaf kaaree meetirii 200 kanaa mana wajjin jedhee haxirii wajjin jedhee meeqaa jedhee namoonni na gaafatanii jiru jechuudha. Hunda ulaagaa manaa hunda xumuramee akkanumatti kan gurguramu kan. Amma ani ati jettu kuni kan gurguratanii argite kuni jechuudha. Hin xumuramne kaaree meetirii 200 irra mana luukii 25 wajjiniin manni immoo hin laxxafamne garuu waalikiin hidhameera. Luukiin 25 kaaree meetirii 200 1300 yoo bite meeqa kan xumurame immoo meeqa fixaa jettanii ofii keessanii herreeggachuun isinii ni asirratti jechuudha. Amma akkuma isin jiru namni dhingada bite kun asuma naannoo kanaa bite karmatti inni dhiyaata jechuudha. Lafti kun kaaree meetira 200 naannoon isaa zuuraan isaa namni itti ijaarratee jira. Deebisee immoo inni lafti kun axiriin qabu. Manni luukii 25 irratti ijaaramee itti naqaan itti naqee jira. Waalkii zuuraa hidhame axirii immoo hin qabu. 380 bitan luukiin 25 kun axirii ganaa abbichi na xirataa yaa dhoqqeen ganaa abbicha san ilaala jechuudha. Kaawwan poroosesiin kan isaati. Garuu immoo akkasitti illee yoo ta'us baate manni immoo ganaa kaaree meetira 200 kanarratti ijaaramee aga dhumutti yoo xiqqaate naannoo 600 gaafatan jira ijaarsa jira. Ijaaramaa. Ati rakaasa jettee. 600. 600. Laxxafamee jechuudha. 600. Dhumatee wanti hundi axirii qabaatee. Axirii malee. Axiriin kobaadha. Ani kana argeen jira jechuuf yanne. Tole kana fakkaataa wanti nuti isinii qabannee dhufnee amma samooni kana immoo injirraa hin bannu. Waan barbaadan isinii hojjennaa piraankii waanuma barbaadan isinii hojjechuu hin dandeenya isin immoo nu hordofuu hin dagatinaa. Akkuma beekamu immoo sabiskiraayibii barbaanna. Sabiskiraayibii keenya nuuf guddisuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sheer walii godhaa isiniin jenna. Galatooma ulfaadhaa isiniin jechaa sumarraani. Horaa bulaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti chaalenjoota garaa garaatiinis isinitti deebinaa. Waa hedduun wal bira jirra jechuudha yoo Waaqayyoon jedhe immoo baduu keenya duraan dursee dhiifama isin gaafanneerra. Ati gaafadhu baduu keetiif dursa. Situ naaree kaamana. Mana naariite raawwatte. Isallee qaniini manaan ariine garuu ati jedha. Manaan ari'ee jechuudha. Manaan ari'ee. Sama malee mana ba'a namni. Kanumaa jedhee tanan jechuudha nan badee. Akkasittan galee garuu viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye natti hin tolle wanti waraabullee manatti hin gatee bahee. Naa dhiiftee baate. Amma faraaramne isinii dachaanaa dhiifama gaafadhatan jara. Dhiifama jedhee. Dhiifama gaafatte. Kana fakkaataa nagaan nuti. Turtii gaarii jenna.